Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota chaanaala kiyyaa baga nagaan walitti deebine hardhas yaada isin barsiisa kan jedhe yaada isiniif qabadhee dhufee jira akka jaalattan abdiin qaba. Egaa waa'ee qaama saalaa dubartii hedduu kaasee jira piroogiraama dabran keessa jechuudha. Har'a immoo qaama saalaa dhiiraa bareedaa kan jedhamu gosa kami mata duree jedhuun dhufee jira. Egaa hubannoo xiqqoo irraa argattan jedhee yaada. Egaa namoonni chaanaala kanaaf haarawaa taatan subscribe gochuun piroogiraama barsiisoo tahan akka hordoftan isin affeera. Kallattumaan gara mata duree hardhaatti dabra. Egaa qophiin hardhaa qaama saalaa dhiiraa wajji kan wal qabatedha. Dubartoonni kan barbaadan yookaan dubartii sirriitti kan gammachiisu miira ajaa'ibaa keessa kan galchu jechuudha. Gosa kamidha? Egaa qaama saalaa dhiiraa gosa hedduutti kan qoqqoodan ni jiru. Nuti har'a gosa afuriin qoodnee ni ilaalla. Gara afuritti qoodnee jechuudha. Isa kamidha? Poozishinii kamiidhaan dubartii kan gammachiisuu danda'u kan jedhu bal'inaan ni ilaalla. Egaa yeroo walqunnamtii saalaa walitti gammaduu dhabuun, walitti mi'aawuu dhabuun qofa osoo hin taane inni guddaan maali? Qaama saalaa gosa kamidha? Gara dubartiitiinis gara dhiirotaatiinis jechuudha. Dhiirsa kiyya ni gammachiisa yookaan immoo jaartii tiyya ni gammachiisa kan jedhu yaada namoota hedduudha. Beekamaadha gaafiin kun namoota hedduu biratti akka ka'u kanaaf kan wajjin wal qabatee qaama saalaa dhiiraa kan laallu ta'a. Afuritti qoodnee ni ilaalla isin jedhee jira. Jalqabarra kan laallu karvid kan jedhamee waamamudha. Gosa qaama saalaa dhiiraati. Gosti qaama saalaa akkanaa maali? Noormaaliidhaan diriiree yookaan immoo dhaabbatee jechuudha. Xurree qaama saalaa irra gara gubbaadhaan kan ol jedhe jechuudha. Mataan isaa kan ol dhaabbate jechuudha. Qaamni saalaa akkanaa gosoota hedduu keessaa gosoota bareeda jedhamanii kaa'aman keessaa tokkodha. Egaa maaliif yeroo walqunnamtii saalaatti peenetireet ta'ee gara qaama saalaa isheetti yeroo seenu jisbuutii ishee akka salphatti ni argata waan ta'eefidha. Kanaaf jisbuutii ishee argate taanaan sirriitti dubartii gammachiisuu fi gara fedhii fixatutti seentu jechuudha dubartiin. Kanaaf gosti qaama saalaa akkana mataan isaa akkana ol jedhe yeroo baay'ee egaa akkuma beekamu jisbuutiin qaama saalaa dubartii keessa kan argamu gara olii waan ta'eef yeroo walqunnamtii raawwatanitti jisbuutii ishee akka salphatti riguu fi tuquu waan danda'uuf qaama saalaa bareedaa jedhama. Qaama saalaa dhiiraa gosa biraa immoo maali? Kan duraa wajji faallaa kan ta'edha. Yeroo diriirutti yookaan immoo guutumaan guutuutti yeroo dhaabbatutti jechuudha. Qaamni saalaa guutuun normaal tahee gubbaan isaa yookaan immoo mataan isaa kan gadi jedhe jechuudha. Kun kan duraa wajji faallaadha. Kunis bareeda kan jedhamu gosa qaama saalaa dhiiraati. Garuu xiqqoo dadhabaa kan godhu qaama saalaa akkanaa yeroo poozishina mishinariitti yookaan immoo dhiirri gubbaa ta'ee dubartiin jala taatee yeroo raawwatanitti yeroo poozishina yeroo baay'ee raawwatamu jechuudha. Mataan isaa gara gadiitti waan jedhuuf jisbuutii ishee argachuu dhabuu danda'a. Kanaaf poozishina kanaan dubartii hanga barbaadamutti gammachiisuu dadhabuu ni danda'a jechuudha. Gosti qaama saalaa akkana. Garuu poozishina doogii staayiiliitiin gosa qaama saalaa akkanaa bira kan ga'u hin jiru jechuun ni danda'ama. Hedduu bareedaadha. Gara doogii staayiiliitiin raawwatamu taanaan jisbuutii ishee waan mataan isaa gadi jedheef sirriitti ni argata waan ta'eef poozishina kanaan hedduu bareedaadha. Gosa lamaan ammoo kan qoqqoodnee laallu dheerina isaaniitiini. Egaa waa'ee qaama saalaa dhiiraa yeroo ka'u yeroo hedduu dheerina qofa osoo hin taane furdinni isaas hedduu murteessaadha. Qal'aa ta'ee dheeraa yoo ta'e furdina yoo hin qabaanne hagas mara yeroo peenetireetitti gara fedhii fixachuu akka hin geenye gochuu danda'a. Kanaaf dheerina qofa yookaan immoo dheerina qofaa miti kan murteessaa ta'uu qabu. Furdina isaa wajji ta'uu qaba. Dhiironni qaama saalaa dheeraa qaban faayidaan isaanii guddaan maali? Dubartiin yeroo jalqabaaf yoo laaltu akkuma agarteen waaw jettii jechuudha. Kun isteeppii tokko advaanteejii bareedaa kenna jechuudha. Egaa qorannoowwan garaagaraa akka mul'isanitti dubartoonni qaama saalaa gabaabaa irra dheeraa waan filatanii fi waan jaalatanidha. Hamma qaama saalaa dhiiraa yoo kaasne kana wajjin wal qabate infoormeeshina tokko isiniif hima. Qaamni saalaa dhiiraa yeroo dhaabbatutti yeroo diriirutti jechuudha.
Average-dhaan seentimeetira 13 ni dheerata. Kun gaa average kan jedhamudha yookaan immoo gaarii kan jedhamudha. Kanarraan kan guddatu ammoo seentimeetira 13 ol kan jiran dheeraa jennaani. Yeroo baay'ee hanga seentimeetira 16 kan gahan ni jiru, kan dabranis ni jiru. Kanaaf kun dheeraa jedhama. Egaa qaama saalaa gabaabaa kan jedhamu immoo seentimeetira 9 fi sanii gadi taanaanidha. Kun gaa hedduu hin jiru, hedduu gabaabaa waan ta'eef jechuudha. Egaa dhiironni hedduun hamma qaama saalaa wajjin wal qabatee gaafii hedduu akka kaasan beekamaadha. Kanaaf qaamni saalaa dhiiraa irra hedduun average-dha. Jidduu galeessa jechuudha. Hedduu itti cinqamuu hin barbaachisu, disappointed ta'uu hin qabani. Inni guddaan maali? Qaama saalaa normaal qabaatanii sirriitti raawwachuu dandeenyaan, teeknika bareedaa fayyadamuu dandeenyaan hedduu bareedaadha jechuudha. Side effectiin garuu maali? Hedduu dheeraa yoo ta'edha. Dhukkubbii akka itti dhagahamu godhuu danda'a. Kanaaf qaamni saalaa dheeraa yeroo hundaa gaariidha jechuu miti. Rakkoos ni qabaata. Kan biraa immoo qaama saalaa gabaabaadha. Faayidaan isaa guddaan maali? Dubartii irratti dhukkubbii homaatu ittiin dhagahamu jechuudha. Yeroo hundaa yeroo walquunnamtii saalaa raawwatanitti haalaan dhiirri raawwatuu dandeenyaan gammachuu malee dhukkubbii tokko ittiin dhagahamu namni qaama saalaa gabaabaa qabu dubartii irratti hagas mara miidhaa geessisuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf qaamni saalaa gabaabaan faayidaa kana ni qaba. Hamma qaama saalaa dhiiraa wajjin wal qabatee dhugaadha. Hammi isaa jijjiirama ni fida. Garuu dubartii gammachiisuudhaaf normaalii gadis kan ta'e gahaadha. Maaliif parsantiin 80 miirri guddaan kan jiru naannoo kilitoorii yookaan qinxirii ishiirra. Kanaaf naannoo san sirriitti tuttuquunii fi riguudhaan gammachuu guddaa irra gahuun waan danda'amuufi. Kanaaf qaama saalaa dhiiraa gabaabbachuu fi dheerachuu impaaktii hedduu keessa seenuu baatuu danda'a. Yookaan immoo hagas mara wanta rakkoo qabu miti jechuudha. Egaa qophiin har'aa kana fakkaata. Waa'ee qaama saalaa dhiiraa hubannoo hamma ta'e akka irraa fudhattan abdiin qaba. Qophii kanas akka jaalattan abdiin qaba. Like gochuu hin dagatinaa, shares gochuu hin dagatinaa. Namoonni biraa akka irraa baratan, akka irraa fayyadamaniif jechuudha. Waan nu wajji turtaniif hedduu takka galatoomaa. Qophii biraatiin, qophii barsiisoo ta'an biraatiin walitti deebinaa. Nagaatti.